السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا فاميلي كينيا كم جرتو نجا كسني فيا كسني متنا على سين ديفين رفيع جرا يوتيوب سكنا حارا بني يوتيوبين كينيا إني قدان أبدين دسابرا جدو كذا كوتا يوانتي قدين تجهزرو بليز سكنا سبسكرايب نقودا أسرت فتح زنا سنقونا channel كينيا نسوي يرور أف أدبين ورا كاجرا وانتي إمي هذا خالد مالجتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت وردفتو تكينيا نونا قاد الحمد لله. سين قد أشوفني نسمو مال جودتني وياتك ودا جياتك ودا في يوتيوب كان كينيا سبودا رتي كتاتي نورا كامجرا إسا كان الرانو جاجابيسا والركابدون يجني معاسين دفني والبرا كان بين فيدانو برسيسا isinin jara share nu goda subscribe nu goda mujajjabeessan isinin jara askan ko kanuma inshallah yo sin mujajjabeestaniin wajjin turtii qaba yeroo nu kennitanii inshallah waan babbareeda irratti wajjanna waan gaari isinifinna inshallah kanaafi akkasin mujajjabeestan abdii guddaan qabnaan wanti nu isinin jara akasi kabajamtoota hordoftoota keenyagaa waa biraatiin galachuu hin namne chaanaalli sun waan adabbii jala jiruuf amma agasittuu inteen jenne sakana bannee jirra asirratti yeroo fata wal goona sagantaa adda addaa viidiyoolee bashannansiisoo adda addaa asirratti isin gadi isiniif dhiifne jechuudha. Kanaafiyyuu akka subscribe nu gootan hundumti keessanuu isin kadhachuu dhumne maaligaa maal goona egaa waa kadhaanii kan hin beekne barsiisa namatti share nu godha yaada keessan komentii irratti barreessaa abshiraa nuun jedhame dhugaa rabbii baay'ee tokko kiu na godhe jedhame kiu na godhe jira please yeroo gabaabaa keessatti hordoftoota kuma tokko akka nu guuttan kuma tokko yeroo nu guuttan iyyuu live seenne kan hafe kadhachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa maal jettaan? Kanuma naamse kan kun inshallah immoo kana booda immoo video adda addaatiin qabannee jiraaf dhiyaanna inshallah video irratti nu eeganu. Namni maal jedha beektaa yeroo tokko komentii jedhatti isodaattu faayetanii akka namaatti irratti hojjettanuu jettu mee maal jettaan? Jechuun an dhugaa dubbachuuf social media kana addisiidha. Social media addisiidha kanaafiyyuu reefu manjajamara viidiyoolee hojjechuu hin beektu badaa hin beektu baay'ee hin beeku jechuudha. Baay'ee hin beektu manaayyuu leenjii yeroo gabaabaa kennamaa fi jira. Anis garuu beekee miti amma tokko nan dubbada garuu namoonni tokko yeroo yaada nuu kennan komentii irratti asis hin sodaattan kan naan jedhanis jiru sirriidha al tokko anarraas mul'ata sodaanii fakkeenyaaf yeroo piraankii adda addaa hojjenna jennee yaalii goonu akkana qaamuutti yookaan ammoo namoota tokko muudii isaanii muudii diraamichaa yookaan piraankichaa baranii jiru. Kanaafiyyuu inshallah gara borderaatti irratti hojjenna yoo rabbi nu jajjabeessaa nullee waan fataa isin godhu sagantaa adda addaa asirratti isin gadhiifna waan ta'eef maatii jaalalaa kana jajjabeessaanii yaada qabdan barreessaa mee Khalid kottu kunoo faamiliin tokko sakana sirii faamilii yookaan ammoo wantu sirii faamilii kahee Khalid no Khalid amtam jedhu faamiliin keenya kana gaa kunoo inshallah fataa isin goona yoo rabbi garuu subscribe nu gochuu qabdu yeroo gabaabatti hordoftoota akkuma tokko yoo nu geessan daawwattoota keenya hundumti keessanuu subscribe nu godha asirraa wal agarraa chaanaala keenya inni guddaan abdiin isaa biraa jiru akka tokko ta'ee jira yeroodhaaf jechuudha hin deebina garuu achiis hin deebina agasittuu amma dabbinurraa ka'utti hin teenyuudhaaf kana banne waan ta'eef jajjabeessaa yaada keessan nu qooda fataa zanaa sin goona haadha Khalid wajjin jechuudha yookaan ammoo yoo isin nu jajjabeestan nu sin jabaannaa sodaan illee nu keessaa badaa sirriidha asirratti waliin deemuu qabdanuu hamileen keessan murteessaadha yaada keessan babbareedu kan nu qooduu qabdu jechuudha. Akkas yaada nu qoodan immoo yaada keessan fudhannee jajjabaannee akka hojjennu nu gargaara waan ta'eef hundumti keessanuu maal jenna gaa like subscribe guyyaa muraasa keessatti subscribe kuma tokko yoo geenye badhaasa qabdu jechuudha. Yaada keessan nu qooda yeroo gaarii isiniif haa ta'u walitti deebinaa. Ciao. Bye.